Hayyeen dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu dhaggeeffattoonni maatii Oromiyaa Gireet Chaanaal akkam jirtu nageenyi keenya kan badhaadhaaf isiniif haa ta'u jechaa har'a immoo waa tokko isin barsiisuuf qabadheen dhufeera. Waan isin barsiisu keessaa inni irraa akkamitti iimeelii banachuu dandeenya? Iimeelii banachuu akkamitti dandeenya? Isteeppii keenya jalqabaa kaasnee hanga uumaatti nu faana tura. Jalqaba karaa barbaadan banachuu dandeessu. Yoo barbaadan kiroomiitiin jechuu biroosoriin itti fayyadamnu yoo barbaanne kiroomii yoo barbaanne karuma yuutuubii gallee immoo googiliitti akka nu gashu kiroomiitti akka nu gashu gochuus dandeenya. Amma karaa salphaa tokko isinitti agarsiisa. Karaa kanaan namni hundumni keessanuu akkamitti iimeelii akka banattan. Iimeeliin bu'aa guddaa qaba. Bu'aa baay'ee nuuf qaba jechuudha. Amma jalqabanii karuma yuutuubii galee achiin akkan isin gashu isinitti agarsiisa. Nu faana tura. Amma yuutuubiin tuqee kun yuutuubii galaan jira. Amma chaanaalii wayii sirra jira. Leddee kana tuqna. Hin eegna konneekshiniidha. Pilaas iddoo jettu kana tuqna. Amma kunoo googilii achi nu gashee asii paaswordiidha. Patarni kanan bannaa. Amma iddee kana jirti. Yoo iimeelii dura qabna ta'e iimeelii keenya yoo lakkoofsa keenya asirratti gashin. Kun immoo haaraa waan banaa jirruuf create account iddoo jettu kana tuqna. Myself. Achiin jalqaba irratti fakkeenya maqaa tokko fudhannaa rakkoo hin qabu. Fakkeenya maqaa first name iddoo jettutti fakkeenya inni fudhaa jiru Shanee kan jettu kana maqaa jalqabaan fudhe. Achi last name kana irratti immoo Oromoo jenna. Oromoo fudhanne next jenna. Baakwani bicha. Achi asii guyyaa guunnaa fakkeenya rakkoo hin qabu duwwaa tokko jenna. Manzii immoo rakkoo hin qabu Januwaarii jenna. Achi manzii keenya Januwaarii jenneerra yiirii immoo rakkoo hin qabu. Isin garuu guyyaa keessan bara dhalattan akka barbaadanitti guutuu dandeessu. Fakkeenya 19 meeqa dhalate Shanee rakkoo hin qabu. Zimmi jedhee man guutu 1990 fakkeenya malee kuni dhugaa jettanii akka ittiin fudhanne rakkoo hin qabu. Male female rakkoo hin qabu. Male jechuu dandeenya. Next yoo dhiira taatan male jettu. Fakkeenya as keessaa filattu. Shanee Oromoo 01@gmail.com Oromoo Shanee yoo barbaadan kan mataa keessanii kan isinii galuu danda'u create account gmail isheettu kana tuqxu asirratti Shanee oro@gmail.com oro bakka hingaa akkas gochuu dandeenya. Fudhachuu dide Shanee oro 2013 jenna. 2013 Paaswordii gashaanuun jedhe. Paaswordii wal fakkaatu asiif isa godaa irratti gashin. Asirratti fakkeenya jechuudha. Paaswordii kan barbaanne gashuu dandeenya. Fakkeenya Shanee Oromoo 1312 jenne. Asittis isuma maara deebinee gashina. Shanee Oromoo 1312 achiin next jenna. Lakkoofsa jedhe. Lakkoofsa siimii keessanii gashitu jechuudha kan barbaadan. Anama fakkeenyaaf kana kanan jedhee next jenna. Kana fide Shanee Oromoo baname bakka allaqe kanuma. Iimeelii banuu jechuun haala salphaatiin kunoo banan next. Kana asii agiriidna rakkoo hin qabu. Isin bakka iimeelii banuu jechuun kanuma dhaggeeffattoota keenya baay'ee galatoomaa baay'ee isinin jaalladha. Achumaan akkuma iimeelii kana banattaniin deemaati chaanaalii keenya
Oromiyaa Gireet kan jedhu subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Galatooma baay'een isin jaalladha baay'ee galatooma. Qophiin keenya kan biroon hamma qophii biraa qabannee dhufnutti nagaan nuu tura.